Aan dursee baga sagantaatii tan barnootaatiin sammuutii fi akkaataa ittiiniif kunuunsinu kan jiru dhuftanii har'a kutaa 8ffaa jirra. Kutaa 7ffaa keessatti dhugaa jiru osoo gamanaa fi gamana hin jenne dhugaa jiru qeebaluun akkaataa gaxaantummaa sammuu teenyaan yaannu sanii fi akkasumatti of fooyyessuu dandeenyu keessaa tokko akka ta'e himeen ture. Har'a kutaa 8ffaa kana keessatti kan maayii kan ta'e akkamitti of fooyyessinaa fi ilaalcha gaxaantummaa sirreessina kan jedhu irratti xiyyeeffata. Kun inni kan maayii kun maali? Itti gaafatamummaa of guddisuudhaaf fudhachuudha jechuudha. Itti gaafatamummaa of guddisuuf gizee fudhachuu kana akkamitti ilaalla? Namni tokko akkuma amma dura jenna qeeqa keessootiitu jira, dadhabinaa jira, guddinaa jira. Saniif jecha ciminaa jira. Kana keessatti maal ta'uu qabna? Irra guddaa qeeqa keessoo kana ukkaamsuu hin qabnu. Dadhabina keenyaa fi waan kanaas dho'isuu hin qabnu jechuudha. Kun of guddisuudhaaf nu waan godha. Keessoo keenya ifis simachuu qabna. If qeebaluu danda'uu qabna jechuudha. If gisee qeeballee of guddisuun non dhibu jechuudha. Self acceptance kan jedhu jechuudha. Achi booda of guddisuun non dhibu. Kana gisee fudhannee dadhabina keenya, cimina keenya gisee beekne akkasumatti qeeqa keessoo yoo hin ukkaamsine akkasitti gara waan ni dhufna jechuudha. Adda baafannee jechuudha. Saniif jecha gara of guddisuu dhufna. Yoo eenyummaa keenya qeeballee of guddisuun ifiifuu dhufa jechuudha. Of guddisuu akkamitti of guddifna? Haalli itti of guddifnu akka afurittiin hedduu jira. Self development kan jedhan kana gabaabseetumaan habbaa afur isinii ibsuuf yaala. Akkam kaayoo keenya kan keessootiif jiraachuudha. Amma fakkeenyaaf maal jenna? Amma fakkeenyaaf yeroo takka namni tokko an baradheetiin digirii fudhadha jedha. Bakka kaayoon isaa sanuma. Namni tokko an baradheetiin of guddisaa mataa koo guddisa jedha. Namni kaan ammoo baradheetiin barnoota kiyyaas guddisee hawaasa guddisa jedha. Saniif jecha kaayoo keenyaaf akkasitti kaayoo qabannee kaayoo takkaaf jiraachuu jechuudha. Kaayoo takkaaf yoo jiraanne akkasitti of jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kan lamataa miraa keenya to'achuu danda'uudha. Miraa keenya yeroo jajjabduu taphachuu dandeenya, aaruu dandeenya, waa hedduu rakkoo cimtuu dabarsuu dandeenya. Kana akkaataa itti maaneej goon akkaataa itti to'annu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Ammaasoo kanuma keessatti kan lama maaltu jira? Waan qeebalamaa fi qeebalama hin tahin adda baafnee beekuu qabna. Maaliif jireenya keessatti hawaasa wajjin gisee jiraannu haala sirnaa jiraannu keessatti waan qeebalama ta'e waan qeebalama hin tahin adda baafnee jiraachuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif if to'achuuf si fayyada jechuudha. Kan sadaffaa mul'ata guddaaf jiraachuudha. Mul'ata guddaa waan ifirra dabree jechuudha. Maaliif namni ilmi namaa waan nama godhu, waan hawaasaaf godhuuf, waan namaaf godhuuf gammachuu argata jechuudha. Gammachuu keessoo argata jechuudha. Saniif jecha waan guddoo hawaasaaf fayyada. Sanirratti kaayoo keenya guddisuun bareedaadha jechuudha. Fakkeenyaaf waan dhalootaaf gamas dabra jechuudha. Akkasitti hojjedhu. Afuraffaa waan hojjennu tana waan gosa gosaa ta'uu qaba. Waan adda addaa ta'uu qaba. Maaliif yeroo takka killee cufa bakka takkatti zambiila tokko keessa deemneen nu duraa caccabde jechuudha. Saniif jecha nuti barnoota guddaa qabna, barnoota hedduu qabna haa jennu, bakka takkatti barnoota qabna haa jennu. Barnoota sun garee adda addaa, waan adda addaa, asiinis injiinara yoo ta'e, asiinis barnoota adda addaa barachuu qabna jechuudha. Yoo tokkoon kufne kaaniin hin kufne jechuudha. Yoo ammoo barnootuma tokko baranne yeroo hedduu sanirra dabarsine yoo wanni sun badde nutis banne jechuudha jala. Saniif jecha akkasi fudhachuu qabna. Sagantaa wal faana dabraa ture akkaataa ittiin ilaalcha gaxaantummaa keenyaan fooyyessinuu fi irrifnu
jijjiirru kan jedhamee wal faana kutaa 8tti dabraa ture. Kanumatti raawwadhaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagantaatti aanu keessatti wanni itti deemnu waa'ee akkamitti stress management akkamitti stress irraa to'achuu dandeenya, akkamitti waan godhuu dandeenya kan jiru irratti xiyyeeffannaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.